ስድስት ላይ ከለውጡ 2 ወር 3 ወር በኋላ መሰል ሙከራዎች በመስቀል አደባባይ ተካሂደዋል። እዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሁልጊዜም በኃይል ፍላጎትን ማሳካት፣ በኃይል ስልጣን ለመያዝ መሞከር፣ ሰው በመግደል ስልጣን ለመውረስ መሞከር ነበር ማለት ነው። Gaaffiif deebii galgala irraa taasise nabiyyi wantoota jabaa inni dubbata keessaa tokko jalqaba irratti ana ajjeesuuf yaalanii jechuun hubachiise. San qofaa miti abiyyi galgala irraa afgaaffii inni taasise kana osoo gaaffiif deebiin kun hin dhiyaatin dura miidiyaan naannoo Tigraay duula cimaa abiyyi irratti gaggeessaa ture. Abiyyi jinoosaayidariidha. Abiyyi yakkamaa waraanaati. Amaaraaf Tigree walitti buusuudhaaf gaaffiif deebii kana taasise jedhanii duula cimaa gaggeessaa turan። በህዝቦች መካከል የተፈጠረውን ግንኙነትና ወዳጅነት ለመበጣጠስ የሚያደርገው ጥረት እንደማይሳካና ቁጥር 1 የአማራ ህዝብ ጠላት ጄኖሳይደሩ አብይ አህመድ መሆኑን የአማራ ፖለቲከኞች ያብራራሉ። ገመብራቲን አብይ ጋፊፍ ዴቢ ከነረት ዲማ ኦሮሞቲፍ አማራስ ጀቤሴ ካሳ ቱሬ ኢላንጋ waan isaaf lammaan dabarsaniitti jechuudha. Shama akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Voice of Oromia bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Egaa dhufnee jirra. Maaliin dhufnee seetan afgaaffii ministeerri muummee Abiy Ahmed yookaan gaaffiif deebii Abiy Ahmed yeroo jalqabaatiif miidiyaa naannoo Amaaraa irratti dhiyaate waggoota booda taasisee isin biraan ga'uu fi asirratti immoo waan muraasa wantoota biraa tarii yeroo biraatti deebina ta'a. Amma immoo waanuma muraasa gabaabsinee ibsuuf yaalla waan inni dubbate keessaa kan isin hubachuu qabdan. Deebiin amma inni taasise kun baay'ee eeggamaa ture. Sababiin isaa dhimmoota siyaasaa, haala waraanaa biyyattii, keessumaa walitti bu'iinsaawwan waggoota dabran Itoophiyaa keessa turan irratti Abiyyi yeroo baay'ee dubbachuudhaan hin beekaman. Siistamatti yoo fakkeenyaaf akka yeroo laallatanii yoo dubbatan malee yeroo baay'ee dubbachuun hin beekamanii. Amma immoo dhimmoota naannoo Amaaraa, Oromiyaaf akkasumas immoo Tigraay irratti keessumaa naannoo Amaaraa irratti xiyyeeffatanii miidiyaa naannoo Amaaraa Miikoo waliinaaf gaaffii taasisaniiru. Gaaffiif deebii kana keessatti dhimmoota jajjabaa isaan kaasan keessaa tokko hariiroo Oromootiif Amaaraati. Hariiroo Amaaraatiif Oromoo ibsuudhaaf guddoo yaalanii keessumaa ilaa bara Minilik irraa eegalee yookaan achi duraas kan ture irratti xiyyeeffatanii dubbatanii jiru. Bara bulchiinsa Minilik yoo kaasanii akka Oromoon Amaara waliin hariiroo jabaa qabaachaa turetti ibsanii jiru. Fakkeenyaaf amma namoota akka Goobanaa fa'aa maqaa kaasanii Itoophiyaa ijaaruu keessatti Goobanaa fi Minilik adda duree akka ta'an. Kanaanis Itoophiyaan ijaaramiinsa isii keessatti Oromoof Amaaraan akka dhaabbatteetti hubachiisanii jiru. Abiyyoo maaliif akka Minilikii fi Goobanaa wal bira fidan naaf hin galle garuu namoonni baay'eelleen dhimmicha yoo morman argeen jira. I don't know. Oromoon ammatti Goobanaa daacee akka Itoophiyaa ijaareetti hin ilaaltu yookaan akka Oromiyaa ijaareetti hin ilaaltu. Goobanaa daacee jechuun Minilik caalaa nama gara jabeessa jedhama. Gantuu Oromoo nama jedhamudha. Oromoon Goobanaa maqaa gaariin takka kaafte hin beektu. Amaarree fi Oromoon uummata waliin jiraachaa turan haa jennu. Sirni Minilik ammoo Oromoodhaaf tole hin tolle. Minilikii miti dargiin dheengadda kutee'uu Oromoof hin tolle. Even jarri wayyaanni dheengadda kutee'uu jechuudha. Kanaaf immoo sirnootaa fi uummanni baay'ee garaagarummaa qaban. Hariiroo uummataa ibsuudhaaf hariiroo sirnootaa fi Oromoo ibsuun dirqamaa miti si galame. Kanaaf jaraa fi Oromoo fi Amaara walitti fiduun dogoggora guddaa ture. Namoonni baay'ee mormaa turan. Dhimma Oromoo fi Amaaraa inni sirnaa wajjin wal qabsiisee ibsee sirna wajjin wanti wal qabsiisaniif ni jira jedhee nama waan Oromoo irratti wanti inni dubbatee fi Amaaraa irratti wanti inni dubbate jabaan hariiruma Minilikii fi hariiroo Goobanaa ture. Kabiraa wantoota Abiyyi kaase keessaa tokko taatee naannoo Amaaraati. Dhimma naannoo Amaaraa irratti akkuma jenne xiyyeeffateera. Uummanni Amaaraa Itoophiyaa ijaaruu keessatti uummata gahee qabu akka ta'etti ibsaniiru. Jijjiirama amma dhufe keessattis gahee leencaa akka qaban hubachiiseera. Afgaaffii kana keessatti wanti inni jabaan kaase tokko taatee ajjeechaa waxabajjii 15 akkuma inni aangoo qabate wantoota Itoophiyaatti mudatan keessaa aangoonni naannoo Amaaraa ajjeefamudha. Dhimma isa yeroo jalqabaatiif Abiyyi dubbatan har'aan dhaga'e amma dura hin dubbanne Abiyyi. Guyyaa tokkicha ajjeechaan sun raawwatame malee jechuudha. Ajjeechaa Ambaachoo Mokonnon fa'aa irratti raawwatame sana Abiyyi galgala kana yoo dubbatani ajjeechaa baay'ee ulfaataa ture akkasumas immoo seenaa gurraacha bara aangoo isaanii keessaa tokko akka ta'etti ibsanii jiru. Ajjeechaan san amala ajjeesuu Itoophiyaa keessaa tokko akka ta'etti hubachiisanii jiru. Itoophiyaatti aangoo qabachuudhaaf aadaan humnaan aangoo qabachuu baratamaadha. Ajjeesanii humnaan biyya diiganii qabachuu waan tureef taatee sun qaamonni jijjiirama sanaan hin gammanne akka raawwataniitti ibsee jira. Jeneraalota ajjeefamanii fi pirezidaantii naannichaa ajjeefaman san hunda
qaamota jijjiirama jibbantu raawwatee diigumsaaf waan godhanidha. Osoo jennu immoo ajjechaa hooggantoota naannoo Amaaraa irratti raawwatame sana dura ajjechaan anarrattuu yaalamee ija Abiyyi. Ajjechaan anarratti yaalameera jechuun Abiyyi ibse taatee hiriira guddicha deeggarsaa Finfinneetti qophaa'e irratti boombii isatti darbachuuti. Inni aangoo qabatee yeroo muraasa booda hiriirri deeggarsaa guddaan addabaabaayii masqalaa qophaa'ee ture. Hiriira sanarratti Abiyyi osoo jiru boombiin darbatamee ture. Boombii sanarraa akka tasaa oole Abiyyi. Wanti sun maal agarsiisaa? Itoophiyaatti ajjeesanii humnaan aangoo qabachuun baratamaa ta'uu agarsiisaa jechuun dubbatanii. Ajjechaan naannoo Amaaraas ajjechaan yaaliin ajjechaan irratti godhames aadaadhuma siyaasaa Itoophiyaa dadhabaa humnaan aangoo qabachuu agarsiisuuti። 6 ላይ ከለውጡ 2 ወር 3 ወር በኋላ መሰል ሙከራዎች በመስቀል አደባባይ ተካሂደዋል። እዚህ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ሁልጊዜም በኃይል ፍላጎትን ማሳካት፣ በኃይል ስልጣን ለመያዝ መሞከር፣ ሰው በመግደል ስልጣን ለመውረስ መሞከር ነበር ማለት ነው። የሰኔ 15ቱን ከነዚህ ከላይ ከዘረዘርኳቸው ክስተቶች ለየት የሚያደርገው በክልል ደረጃ በከተማ ደረጃ osoo dubbannummaas Abiyyi ajjechaa hooggantoota naannoo Amaaraa qofa miti. Ajjechaa isarratti yaalii ajjechaa isarratti raawwatame sanaa fi hooggantoota naannoo Amaaraa irratti ajjechaa raawwatame kana yeroo jalqabaatiif TV'tti dubbatan jeena mana eegataatiin sun raawwatame. Keessumaa'uu erga waraanni Tigraay dhalate as kaasee dhimmoota siyaasaa jajjabaa akkasii Abiyyiin dubbatanii callisu filatanii turanii. Amma garuu ajjechaawwan sun hundi irra jijjiiramni kan ittiin tolintu yaalii sana nurratti godhee kaanis ajjeese jechuun ni dubbatu jechuudha. Dhimmoota ajjechaa kana keessaa yoo baane wanti inni kaase biraa namoota isa mormanidha. Gaafa aangoo qabattu namoonni baay'een si deeggaranii turani. Amma garuu maaliif namoonni baay'een si morman jechuudhaan gaazexeessaan gaafatee jira. Keessumaa'uu diyaaspooraan Amaaraa baay'een isaanii akka gaafa si deeggaran har'a maaliif si afaan deebi'an kan jiruuf Abiyyi deebisaa kanneen dhimmoota garaagaraa kaasee jira. Isaan keessaa tokko namoonni baay'een miiraan deeggaruu ibse. Abiyyi miiraan na deeggaranii biyya dhufanii akka gammadan akkasumas waan baay'ee hawwanii wantoonni sun hundi kallattiidhaan gaafii waan isaan hin hiyyatan. Fakkeenyaaf namni hundi fedhii adda addaa qaba. Fedhiin isaan barbaadan sun battalatti guutamuu dhabuu kabiraa fedhii san sababeeffatanii namoonni gari immoo yeroo takka deeggaranii deebi'anii mormitti kan jijjiiramaniif miidiyaa irratti xiyyeeffatanii miidiyaalee hawaasaa fakkeenyaaf yuutuub irraa galii argachuudhaaf jecha uummata irraa maallaqa sassaabuudhaaf jecha mormituu fakkaatanii maqaa na balleessuu irratti xiyyeeffatanii jechuun dubbatee jira. Asitti ture dubbii jabaanii namoonni dhugaa qaban as keessatti jiraatan illee namoonni dhugaadhaan gaafii qaban jiraatanis irra caalaa namoota garuu galii argachuudha irratti xiyyeeffatanii maquma nama balleessuu dalagaa godhatanii yuutuub irraa wacuu jechuun Abiyyi gabaabsanii deebii kennanii dhimma mormitoota isaa dhuguma namoonni galii argachuudhaaf isa morman jiraachuu malu ta'a. Garuu namoonni gaafii haqaa qaban turaniiru. Warri immoo gaafii haqaa qaban kan dhugaan gaafii qaban annan beekaa akka jiran namoonni san dhufanii irrallee nu wajjin hojjechuu nu gaafachuu ni danda'u jaa. Dhuguma ammatti Itoophiyaa keessa taa'ee immoo namni isa gaafachuu isa mormuu yaada qabatamaa tokko dhiyeessee biyya isa waliin ijaaruu irratti Abiyyi waliin hojjechuu danda'u jira kan jiru namoonni baay'een Abiyyiin amanan. Akkasittis namni isa amanee biyyatti jijjiirama dhugaa haa barbaadu yookaan gaafii haqaa haa qabu. Abiyyi gaafii dhiyeeffatee biyyattii keessatti sochii godhuu danda'a jedhee namni amanu ammatti hin jiru. Namoonni sodaata waan ta'eef ammatti gaafii haqaa qabaattee dhiistee gaafiin gaafadhettee Itoophiyaatti jiraachuun rakkisaadha jechuudha. Dhumarratti gabaabsuudhaaf jecha dhibdee Amaaraatii fi Tigraay irratti keessumaa dhimma lafa daangaa irratti yaada kennee jira. Dhimmi baay'ee gaafii fi deebii kanarratti eegama keessaa tokko dhimma Walqaayiti. Amaaraa fi Tigraay jechuudha. Sababni waraana Tigraay tokko ammoo itti ka'uu danda'u keessaa tokko waa'ee lafa Walqaayitii jedhamtu tana. Abiyyi dhimma kanarratti ibsa kennee galgalaarraa gaafiiwwan Amaarri qabu keessaa tokko kan ta'e waa'ee Walqaayitii fi waa'ee akkasumas dhimma alaabaa biyyattiitiin wal qabatee gaafiiwwan kana hunda jarjaraan deebisuun baay'ee ulfaataa jaanii jiru. Fakkeenyaaf amma Walqaayitii yoo fudhanne kallattiidhaan deebii yoo ni kennina jennee qaama tokko gammachiisuu ta'a. Garuu waraana biyyattii dhaluu danda'a jechuudhaan sodaa qaban ibsan. Sigaleemi. Kanaaf gaafiiwwan alaabaa isaa ta'an dhimma daangaan naaf malaa yookaan lafti naaf malaa dhimma akka Walqaayit sana koomishinii marii biyyaalessaa marii gaggeessaa jira. Mariin taasifamaa jira. Uummannis yaada qabu dhiyeeffateera. Dhimmi naaf malaa akka koomishiniin sun murteessetti qaama sanaaf ni kennama. Sanirraa kan dabre garuu jarjaraan wanti nuti murteessinu lafa takka fuunee yookaan Tigraayiif yookaan Amaaraaf kenninu hin jiru. Yoo kennine
wanti jarjaranii murteessan waraana dhalaa jechuun sodaa waraanaatiif akka dhimma san ammallee qaama tokkoof murteessuu hin barbaanne ibsan. Dhumarratti wanti ani isin jee xumuru tokko osoo gaafiif deebiin kun gadi hin dhiifamin mormii gama Tigraay mudatedha. በህዝቦች መካከል የተፈጠረውን ግንኙነትና ወዳጅነት ለመበጣጠስ የሚያደርገው ጥረት እንደማይሳካና ቁጥር 1 የአማራ ህዝብ ጠላት ጄኖሳይደሩ አብይ አህመድ መሆኑን የአማራ ፖለቲከኞች ያብራራሉ። ሶ አብይ ጋፊፍ ዴቢ ተነንታይሲን ዮካን ገድን ዲፋምን ዱራ ሚዲያ ናኖ ትግራይ ጉድቺ ካን ወያኔ ጀቹ ድምጽ ወያኔን ገባስ ወጀቴ ቱሬ አፍጋፊ ከነራት ገባስ ነኝ ወጀቴ ማል ቱሬ ቤቱ አብይ አመጡማት ትግራይፍ አማራ ወልቲ ቡሱዳፍ ጋፊፍ ዴቢ ከና ታይሴ የዳ ሚዲያን ሰኒ ጋዜጤስቶን ኦዱ ዱብስቶ ከየቱቲ ማን አማራ ያደኑፍ ከናኒሩ ማን ያደኑፍ ከናኮኔ ኑቲ ትግራይ ወሊን ወልቲን ቡኑ እንጀቻ ጅሩ ድምጽ ወያኔን ከለቱማን አካባቢ ትግራይ ፊ አማራ ወልቲ ቡሱዳፍ ጋፊፍ ዴቢ ታይሴቲ ገባስ ወጀቴ ገባሳ ሰነ ከሰቲ ባያ ከሰጃቡ ቲቪን ኩን ኢትዮጵያ ከሰ ጅራ ናኖ ትግራይ መቀሌ ጅራ ገባሳ ከነ ከሰቲ ባያ ከሰጃቡ አብይ ጂኖሳይደር ጃኒ ይብሰን osoo dubbannu TV'n Itoophiyaa keessa taa'ee ammatti akkasi gabaasa hojjechuu danda'u TV Tigraay qofa. Dimtsi Wayyaaneef TV Tigraay qofa miidiyaalee naannoo Tigraay keessa jiran jechuudha. Even naannoon Tigraay ammatti Itoophiyaa keessa jirti jechuu hin dandeenyu. Biyyeef dandeessee jechuu dandeenya. Because Abiyyi ammatti TV'lee san yoo isaan akkasitti Abiyyi yakkamaa waraanaati jedhaniin tarkaanfii irra fudhachuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo OBN Adaamaa jira. Finfinneellee jira. Garuu OBN gabaasa akkasii hojjechuu ni danda'a yoo jenne hin danda'u. Isaan qofaa miti. Amiikoo mataan isaa kan TV naannoo Amaaraa kun Bahar Daar irraa istuudiyoo isaa guddoon gabaasa akkasii hojjechuu danda'a hin danda'u. Sigaleemi ammatti TV'n akkasitti Abiyyi yakkamaa waraanaa jee nama duguggaa sanyii raawwate jee ibsu TV'lee Tigraay qofaa jechuudha. Immoo dhimma Abiyyi duguggaa sanyii raawwate jedhu irratti dhugaa qaban uummanni Tigraay waraana keessatti 600 ol kan ta'an dhumanii jiru. Anis nan beeka duguggaa sanyii dhugaadha. Garuu Abiyyi qofaatu duguggaa sanyii raawwate yoo jenne TV'n Tigraay akkas jechuu danda'a. Garuu duguggaa sanyii kan raawwate Abiyyi qofaa miti TPLF mataa isaati. Kun ta'ee osoo jiruu garuu waggaa tokko dura pirezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el kan amma aangoo humnaan qabatan kuni ibsa kennaniin Tigraayitti duguggaan sanyii raawwatamne jedhanii turan. Amma immoo TV'n Tigraay Abiyyiitu duguggaa sanyii raawwate yoo jedhu wal dhahaa jechuudha. Dabratsiyoon kan naannoo sun bulchan duguggaan sanyii raawwatamne jedhu. Maaliif Dabratsiyoon duguggaan sanyii raawwatamne jedha beektu? Sababiin isaa tokkichi Dabratsiyoon akka duguggaa sanyii san keessatti hirmaateef beeka. Nama yakka waraanaa Tigraayitti raawwatan keessaa tokko Dabratsiyoon mataa isaatii jechuudha kanarra Tigraay bulchan. TV'n Tigraay duguggaa sanyii raawwatamee jechuu jira. Dabratsiyoon garuu duguggaan sanyii Tigraayitti raawwatamnee jira. TV'n Tigraay garuu Abiyyi qofa irratti dhiibaa. Nuti garuu Abiyyi qofa duguggaa sanyii Tigraayitti raawwate jechuu hin dandeenyu. Because haini akka Tigraay akka waraana keessa galtu haa godhe jalqaba TPLF sana booda waraana sanarratti qaama alaa afeeree waraanni akka duguggaan sanyii Tigraayitti raawwatamtu kan godhe tokko Abiyyi walumaa galatti duguggaa sanyii Tigraayitti raawwatameef qaamni lachuu shoora qaba jechuudha. TV'n Tigraay garuu Abiyyi qofa irratti yoo dhiibu nuus hin ayyamnu jechuudha. Maaliifuu Abiyyi nu jaalannee osoo hin taane qaamni yakka raawwate lamaanuu gaafatamuu qaba akkasitti amannanus. Kanaaf ammoo hundaafuu maal jechuu barbaadeeti ammatti namni Itoophiyaa keessa taa'ee miidiyaaleen Abiyyi mormuu danda'anii fi akka barbaadan gabaasa hojjetan TV'lee Tigraay qofaa. TV'n Tigraay sun amma Abiyyi gaafiif deebii kana kan taasiseef Amaaraa fi Tigree walitti buusuu fi jechuun hojjeteera. Kana gaafiif deebiin kun kutaa tokkoffaa dhiyaate kutaa lammaffaa yeroo biraa dhiyaata akkas ture walumaa galatti yeroo biraas walitti deebinaa yeroo gaarii.